السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أبولي وكيا أجندة ميديا خناتيكا دبين قلبي وسنتاني أجندة غارين قلبي فيسكو غاريني كولفاس جرا غارين بوهاس جرا نما اتبتي بوهارو جرا نما فكاتا ككي جاللكي ستي لبوچ كولفارو جرا garuu dubbiin kun dubbii jabduudha. Dubbii kana nuti isa bahee mul'ate agarre malee keessootti meeqa miidhamaa jira. Har'a immoo ergaa jabduun qaba. Quuqaa rakkoo jirtu asii keessa ol futtaafnee haasofna. Yaani wanni kun uf ajjeefta. Namni ati jaalattu lubbuu kee caalatti isa baheetu mul'ate malee keessootti nama hedduu miidhamaa jira. Shamarran keenya hedduu miidhaa qabaa jira. Garuu dhibba shamarraa qofa osoo hin taane wal caalu dhiiraa fi shamarraan gatii wal caalan hojjecha. Waan kana waliin ilaalame ergaa qabullee ani keessan dabarfadha ergaan obboleewwan kiyyaa qabullee keessan dabarfadha keessattuu faa warri shamarraa warri dhiiraallee be shidde kanaafuu gubbaa dhabama ufu godhe kanaaf haada fudhee fannisee ufu hudhe jettanii kijibaan warri mee viidiyoo haga dhumaatti caqasa kaleessa ajandaa sooshaal miidiyaa ta'eeti waa'in hanaan kun baay'inaan haasa'amaa ture. Antari ijoolluma tolii gadi ooftiidhaatuman ture irra deddeebi'uu namooti beektutti an beekaa jedhee tokko hedduutu barreessani waan kanarraa hedduu taasisaa turani. Hanaan kun akkamitti duute kan jedhu anis waan sooshaal miidiyaa irraa funaanadhee waan tokko isinitti himee laalechise isa kamtu hidhee namummaan na baase. Kana booda gama ergaa gooyitti dabarfadha. Ergaa kanarraa osuma namni nutti himin kanarraa waan guddaa hubachuu qabna waan hedduu hubanna kanarraa. Wanni jedhamaa jiru wanni itti tole duraani wanni kaleessa haasa'amaa ture wal dhengedda haasa'amaa ture isiin masaanuu jibbaadhaa fi erga wal fuuchuudhaaf guyyaan sargii isaanii dhumee masaanuu jibbaa erga inni wal fuuchuudhaaf qophii godhanii ilmoo lama qabaachuu isaa dhagahee fooqii irraa kuftee of ajjeef. Barsiisi sammuu kee akka carraana jiru akka rabbiin abbaa fedhe waliif hiru akka dhihu jechuu deemaa jira garuu dubbiin immoo akkasii miti jechuun dubbiin akkasii osoo hin taane waan biraati waan kana yaani dhaqeen qoradhe osoo hin taane namni kun sooshaal miidiyaa irratti adda mitiire namni akkasiin fuudhee dabarsuu fi namni tokko kan yaadaan qalbiidhaan barreessu jira wanni akkasii irra deemnee waa adda baafachuun gaariidha waan kana qofa jedhaan jiru waan kana qofarraa miti wanna nama beektota yookiin nama waan tokko dhugaa dabarsu eenyuuf jiraataarta eenyuuf uf ajjeefta eenyuuf jiraataarta surraa waa haqqaqachuu waa hubachuu isiniin jedhu dhimma oromootiinis wal qabatee yeroo waa ta'u ka'e uuma hundaa wal qabsiisuu qabna waa'ee oromoo ajandaa waa'ee oromootiinis wal qabatee waa'ee rakkoo oromoo sagalee oromootii wal qabatee wanna ka'u tokko abbuma argi jalaa fuunee fiigoo osoo hin taane nama sana nama akkamii akka ta'e duraan nama akkamii dubbatu wanni kun dhugaa hanga biratti dhugaartuu hundaa'e jennee fudhannee ka'uu qabna walii gala miti. Kana keessa waan hedduu hubachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu ergan immoo argee masaanuu jibbaa of ajjeeftee masaanuu akka nama gootii gariin hin kolfaa. Jaalalleen ati siif of gattu jaalalleen kee kalee dhabamarraa dhufe bishaan akka furriitu abbaa dhiiraa faa gariin tiktookii irratti faagaa argaa turtanii nuti waan hedduu jira garuu dubbiin qara sanaa miti dubbii itti dhagaamee isiinii jibbaa masaanuuti garuu akkan immoo barreeffama argee irraa hubadhetti akkan barreeffama tokko irra deddeebi'ee dubbisetti namoonni xiqqoo waan kana keessaa hubannoo qabanu namoonni maatii sii dubbiseen jira waan akkasii yoo barreessanitti mucaa kana ergaa sargii godhatanii amma ergaan dhufe sanaa yoo hin taane kana dura isinii buusee ka'etanii malee mucaa erga sargii godhatanii arooza godhatanii hanaan kun gara lixa oromiyaa kanatti fakkaatti akkan beekutti akkan dhageetti lixa oromiyaa kana gara finfinnee deemanii hoteela qabataniiti hoteela qabatanii bakka hoteelaa jechuun egaa iddoo daraja fooqa sadirra jechuudha saddeetillee miti sadirra jechuudha fooqa sadirra akka haasa'amaa jirutti hoteela qabatanii erga hoteela seenanii tarii arooza seenanii sanbooda mucaan haala aariitiin gabbaheedha kan haasa'amaa jiru Allahu a'lam kan nama qalbii nama sirriitti waan kanarraa xiinxalee wayii barreessu wayii nama argirra mucaan fuula aariitiin gabbahe erga arooza seenanii ka'anii fuula aariitiin gabbahe namaan naalaalaa jedhee kute namsun immoo tarii isii ilaaluu ol deebi'ee gizee dhaqanu isiin garuu achirraa ol darbitee lafa jirti fooqii darajaa sadii irraa jechuudha lafa jirti dhiiga hin qabdu yaani isiin kufte kana dhiiga hin qabdu hin dhiigne jechuu ishee tolti nu hubachuu qabnu isiin gizee fooqii irraa kufte jirti hin dhiigne dhiiga hin qabdu jedhani wanni isiin dhiigde tokko hin jiru jechuudha isinii galee keessatti
nam tokko fakkeenyaaf du'aan hin dhiigaa hin dhiigu du'aan hin dhiigu miti dhiigin dhaabbate jedha jechuudha. Duutee kaatee gad darbamte wanta jedhu achi keessatti laa wanni nu hubannu qabnu duutee kaatee gad darbamte jechuudha. Yaan achi keessatti wanni nu hubachiisu wantichi du'aa gad darbameedha. Dhiigan qabdu gizee lafa buutu mucaayyoo dhiigni tokko hin jiru wanti lafa bu'e hin jiru. Masalan ammatti fayyaa yoo kufte yoo madaa'e bakkuma sanaan dhiiga. Yoo cabde bakkuma sanaan dhiiga yoo fuunsite bakkuma sanaan dhiiga miti. Isiin immoo numa kufte malee fooqa darajaa sadiirraa kufte malee dhiigan qabdu jedhani. Dhiigan qabdu jechuun du'aa gad darbameedha. Walumaa galatti. Poolisiin qorataara minaamin gooma akka siyaasaa jirani dhiigan qabduudha kana wal hubachiisuu barbaanneeti. Wanni kun waa hedduun wal qabsiisa. Wanni kun masaanoo jibbaadha jechuu soodhaan miidiyaarra deemaa oole gargaraara wanni kun ka'e. Osoo waa biraatiis osoo waa'ee Oromootiis waa'ee Itoophiyaa kanaas akkuma sana jechuudha waa tokko hubannoo malee haasa'ama jechuudha. Kanaafuu erga aruuza seenanii ka'anii isiin tarii rakkoo jara gidduutti uumame Allahu a'lam. Mufassartoonni jechuun xiinxaltoonni gaayaanii xiinxalaa jechuun kana hayyuu siyaasaati miti yaani namumti akkuma atis anis waan xiinxallu qabna miti sana keessatti gaa waan jara mudate Allahu a'lam waan rakkoo jiru Allahu a'lam ajjeesee gad darbee Allahu a'lam tarii isiin immoo gadi bayee tarii aari'aa inni gabbanaanii jiraachuu korreetti of ajjeeftee Allahu a'lam waa hedduutti yaaduu dandeenya amma ragaa wajjinii maxxanfamee dhugaa waan akkanaati isatu tarii waan akkanaa keessa rakkoo jiruufi ajjeese. Aruuza seenanii gaa wal jaalatanii wal fuudhan aruuza seenanii mucaan ijoollee bareedduu kana gurbaanis argitaniittu gaa akkasitti isiin duutee gaa kana waan masaanuu miti jechuudha. Masaanuu intala duruu beetti isii haadha manaa isaa duruu beetti mucaa daa'ima duruu beetti jedhani intalli kuni Allahu a'lam kana keessatti gaa waa haqiiqaa addan baafanne waan isiin of ajjeeftee fi inni ajjeesee gad darbee ofii of darbitee rakkoodha inni yoo in ajjeese jenne yaani waan takka jedhee waan rakkoo tokko xiqqoodha jedhee lubbuu namaa baasa siin fakkaatu dubar isiin immoo achii of gadhiiftee of ajjeeftiin immoo in ajjeefti kana irratti dhaamsa shamarraa keenyaa hedduun qaba isiin ajjeefti amma isa tajjeese yoo naa liqeeffamuu dideesse isiin of ajjeesuu hin dandeesse. Maaliif shamarran keenya gizee nama jaallattan isin wanni isin guddaa hubachuu qabdan yoo obboleettiiwwan kiyyaa wanni kun an amma wanti sababni waan kanarraa wal qabsiise dubbadheef sababni ajandaa kana keessatti hirmaadhee dubbadheef maaliif dhaamsa shamarraa keenyaa qaba dhaamsa shamarraa keenyaaf ani maali waa hedduu natti dhufaadha waa hedduu amma warra kafatu haa kennan jarka shi'anu harkuuni wanni isaan hin beekin hin jiru maaliif rakkoo jiru dhaqee mata anis waan hedduu argaa jira waan hedduu natti matama waan hedduu waan akkasii sababni isaa maali sababa akkasii waan akkasii hedduun argaan tokko lama isinii mubaadhus kanaafuu isin shamarraan amma fakkeenyaaf nuti hin jirra akka duunu beenna miti akka duunu beenna ganaani duunaatti beenna gaafa nama jaallattanu gaafa dhiira tokko jaallattanu wama addunyaa kanarra isa malee namni jirretti maaf jaallattu maaliif fixxanii jaallattu jechuun jaalala dhiisaa osoo hin taane of eeggataa akkuma amma si jaallattu booda jibbuun atumti deebite jibbita booda adda bahuun mala bakka hedduutti kuftani shamarraan keenya maal adaraa yaa obboleettiiwwan kiyya of eeggattanu dhiirri guute dhiirri oromoo dachii rabbiirra guute rabbii riskii kennitti eerumta jechuudha nam tokko jedhanii lubbuu kee waggaa meeqaa balleessuun dhiira tokko jedhanii bar amma kufaatii shamarraa keenya hedduu wayii wanni kun sooshaal miidiyaa irratti bahee haasa'amuu dhiise malee keessaan wanna hedduun argaa jiraan dhiira tokko yoo jaallatan inni yoo itti dubbate dhugaa haa ta'u soba haa ta'u wanni jiru qabeenyi kan saati isiin kan saati garuu online irratti wal baranii itti of gadhiifte jiraatti of gadhiifte mucaan kun amanamaa dhette bara amma wallaahi bahee dubbatamuu dhiise malee waa meeqa keessa beeka waa meeqa natti matamaa dhufe waa meeqa nama meeqa walitti dhorkaa waa meeqa natti matamaa dhufe qabeenyis wanni isin dalaydus maatii dagatte obboleessa gargaaruu dagatte maatii dagatte akkaawuntii galfachuu dagatte birrii ittuma guurti bar mucaa ollaan irratti wal baranii mana isaa otoo dhaquuti maatiin isaa iyyafatanii dhaquun beekan isiin baha inni lixa osoo akka jedhanuu ni jaallatti dhiira biraallee nama biraallee firoota siillee gatte sababa isaa firoota siillee gatte maatii siillee gatte birrii akkaawuntii galfachuu gatte dhiifte wanna hunda dhiifte dagatte waan hundaayyuu osoo akka jettu sababni isiin amma of ajjeeftu sababni isiin amma of fanniftu sababni isiin bakka yaani yaada biraa keessa galtu jechuudha of ajjeefti shamarraan dhugaadha fooqiraaf of dandeessu ni dandeessi jechuudha ifa siniif ta'e
gaafa akkasii dhaqee inni gaafa aslan nam tokko gaayoo baay'inaan nama jaallate nam kun isa biraa immoo irra tabeetanii jaalallee. Nam kun gowwummaadhaan wallaalumaa waan jaallataaroo itti fakkaata of eeggachuun gaarii waan akkanaa kana keessatti isin gaafa kaan gizee akkasitti cinqamtee waa hundaaf itti gadhiiftee jiraataadhatte inni yoo fedhe kan biraa jaallataa yoo fedhe jaartii duraan qabaachuu malaa hin hamamoo kana keessa kalas yookiin shaarbiidhaan fannifti yookiin biyyu namuma baqatti firmasii baqatti yookiin rakkoo tokko ragaa yookiin dhukkuba wanni isiin mudanne hin jiru jechuudha. Kanaafuu yeroo wanni takka dhufe barumsa irraa fudhachuu qabna. Yeroo wanni tokko akkanaa tokko dhufe barumsa irraa fudhachuu qabna. Waan irraa hubachuu qabna. Waan akkanaa kana irraa of eegaa yaa obboleetti wankiyya. Wanni kun bayaa saamuu isa malee keessaan ittuma jira. Wanna adda addaa ittuma jira. Wallaahi an waan hedduun nagahaa jira yaa obboleewwan kiyyaa. Aniif isin maatii tokko beeksisaba tokko akka beeksisaba tokkooti. Oromoo tokko illee afaan walii beekna miti. Nama waan durii fakkeenyaaf nama dur kan nuti beennu kan haasa'amaa ture yoo shamarra tokko naasa'ee birrii ergitu malee footoo keen gadhiisa waan akkanaa jira miti. Wallaahi amma nama meeqa natti mata waan kana nama meeqa natti mata nama birrii ergitu malee footoo keen gadhiisa jedhu. Footoo giseen jedhu gaasin hin beektan adda baafattan hin beektan jechuudha. An nama meeqa shamarraa meeqa natti matan dhufanii waan akkanaa kana. Yoo birriin ergine footoo keen gallakkisa Facebook irra birrii ergi jennaan maali qophoon koo akkuma aappina gaafatan dhufanii. Waan kana bayeen haasa'amne malee inumatti jira jechuudha inumatti jira kun immoo rakkoon eenyuun biraa ka'e ani irratti rakkoo badii muru waan kana dhiirri nuti warri dhiiraa rabbii sodaa dhiibne nama sodaa dhiibne waan akkanaa dalaguun dogoggora guddaadha garuu shamarran immoo badii guddaa kan dalageessin of qabuun waan bahaniif kaayyoo ofii galmaan gaahachuu malee yoo jaallatanillee egaa jaalalli waan hafuun jaallatina jechuun danda'u jaalalli waan hafuu miti seeraan akka wal loltanu akka bor wal dhabdanu beekaa akkam gizee wal jaalatanu bor wal loltanu beekaa wal jaalachuun gaariidha. Eeka yookiin qadaaduu yookiin sibira osuma guyyaan sageenyaan du'e lato fannifta jechuudha bara. Kanaafuu waan akkanaa hedduutu deemaa jira. Nama suuraa keen gadhiisa birrii ergi jedhu dheengadda jaan keenya wallaahi laatiin jaan keenya. Nama lama sadii natti dhufe adiraa Facebook sanaa gubii adiraa Facebook akkasitti waan akkasitti natti dhufa. Kanaafuu wanni akkanaa kun deemaa jira warri ilaalee rabbiin soraadhaa warri shamarran keenya of eeggadhaa si waan akkanaarraa. Maa bakka hundatti yeroo hunda kufaa deemna yaa obboleettiiwwan keenya maal bakka hundatti kufaa deemna bakka wanta akka gizee sarraa barumsa fudhanneeti isa siichiitii of eeguu qophii ta'uu qabna. Kanaafuu wanna akkanaa kanarraa guddaa of eegaa inni tokko suuraa keen gadhiisaa birrii fidiidha inni tokko immoo birrii sarkaa guuree ittuma ergiti bara isuma social media irratti haasaamee akkasii dhorkamaa ture ittuma ergiti birrii ituma itti ergitu diyye booda gaafa kee macarrashaatti sii dhiise kan biraa deema yoo fedhen caqaa yoo fedhe cinqii itti baay'isee tiyye hiraara isii godha birrii biraa qabdii dhiisuutti rakkoo fira siitti hin ergine jira namni waan akkanaas hedduun na gaafatame kanaafuu of beekuun waan akkanarraa gaariidha yaa obboleettiiwwan kiyyaa obboleessa kiyyaa nuti Oromoo tokko waan akkanarraa of eeguun gaariidha hanaan egaa akkasitti kuttee jirti mee waan dhufu gaamee walumaan laalla isiniin jedha obboleewwan kiyyaa nagaan naa jiraadha galatooma ulfaadha. Eenyuuf of ajjeefta yaa kan nyaatee dhugee fedhiin kee gabbate yaa kan fedhiin lubbuu mana itti jaarrate yaa nama fakkaataa akka kee jaalattee jaalala keessatti lubbuu caalchifatte yaa kan jaalallee malee jireenya sodaattee bilisaan uumamtee fedhiidhaan gabroomte gaafa ati duute eenyutu siif jiraata eenyuun gammachiisuuf eenyuuf of ajjeefta eenyuun gammachiisuuf eenyuuf of ajjeefta namni ati jaalattu lubbuu kee caalatti kayyoo ijaan argitu dafqituuf keessatti isiin faarsaa ooltu jetteetiin bilillee inni faarsaa bultu jetteetiin jaalallee kan nyaanni si cufee kijibaana beeloftu kayyoo isa dhabe hin jiraadhu jettu kayyoo isii dhabe annaman ta'u jettu ebalu na diddee kanaaf uffannise kanaaf albee shidde kanaaf fuuqii gubbaa dhabama ufu godhe kanaaf haada fudhee fannisee ufu hudhe jettanii kijibaan warri lafa dhiitan maqaa jaalalaatiin warri ufu gaaditan fedhii lubbuu jalatti warroonni hidhamtan fedhii lubbuuf jecha kanneen wareegamtan xiqqoo hafuura fudhaa gaafii of gaafadhaa jaalalli na qabe kamilaata jedha jaalala ilma namaa fakkaataa akka kiyyaa moo jaalala khaaliqaa uumaa halkan guyyaa isa kamtu qabee of na wallaalechise isa kamtu hidhee namummaan na baase maali rakkinni koo jaalala moo dhibe
yoo jaalala taateef eenyurraa na qabi namni ani jaaladhe na jaalataa laata jaalalli ani kennee argadhu wal gitaa jedhi of gaafadhu jaalalaan duratti daakkaa baruu qabda galaanaan duratti wanti hunduu uumamaan faallaa isaa qaba gariidhaaf toleetti gariif immoo daba gariin milkaa'eetti gariin immoo dhaba gariin suphameetti gariin immoo caba barsiisi sammuu kee akka carraana jiru akka rabbiin abbaa fedhe waliif hiru akka dhihoon hardhaa borsirraa fagaatu akka rabbiin kennee borsirraa fudhatu barsiisi lubbuu tee of hin gaadi'ini fedhi lubbuuf jecha of hin booji'ini barsiisi lubbuu tee hiikaa jaalalaarraa qajeeluuf argachuuf dhabuu rabbitu godhee karaa barsiisi lubbuu tee akka ilmi namaa fakkaataa kee ta'e barsiisi lubbuu tee akka uumamni isaa siif hafu wal ga'ee jireenya hardhaa malee boruu kee maal beekta eenyuuf jiraataarta eenyuuf uf ajjeefta eenyuuf jiraataarta eenyuuf uf ajjeefta rabbiin gaafa uumu lubbuu namaa mara jaarsaaf jaartii godhee katabeera dura inni ati jaalattee fageenyarraa boottu isin ati jaalattee dhagaaf muka qottu siifin uumne ta'a kitaaba namaati mari'ataa deemi maraachuun duratti dhugaa baruu feenaan gara dhugaa gori nama ati jaalatte eenyummaasaa bari namni ati jaalatte waa hanqinan dhabu guutuun rabbiin qofa kan waan hunda qabu kunooti jaalalleen ati isaaf maraattu tunooti jaalalleen ati siif of gattu jaalalleen kee kalee dhabamarraa dhufe bishaan akka furriitu abbaa irraa bahe gara haadhaa lufe ji'a 9 guutuu garaa keessa ture hireen isaa geenyaan dhalate dabaree kanaaf of ajjeefta uumama addaa gootee karaa fincaana bahuun namni hundi dhalate kanaaf of halaakta kanaaf of rakkifta kanaaf of ajjeefta kanaaf of sagaalta kanaaf of gaadita nama of keessatti waan meeqa baadhatee nama meeshaan garaa ajaan dachii guute dhangala'aa akka furrii bishaan ajaa'u akka xurii nama karaa fincaan baheen bahee dhufe nama ta'uuf ka'ee kufe nama onneen isaa harka rabbii jirtu innuu gabbaruun hin toltu akka dhala namaa wal jaalachuun haqa du'a maaltu fide jedhanii makhluuqa nama rabbiin uumeef maaf dhaban khaaliqa gabbartiif uumamte gabbaraa jiraatta namaaf of ajjeeftee maaf boruu kee dhabda namaaf of ajjeeftee boruu kee maaf gatta jiraachuuf uumamte eenyuuf of ajjeefta jiraachuuf uumamte eenyuuf of ajjeefta